Nagaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, yoonaan kan nu ga'e waaqni keenya, haati isaa qulqulleettiin Dubroo Maariyaam, ergamoonni fi tuloonni wareegamtoonni isaa maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana gaaffii isin miseensi hordoftoota keenyaa nuu kaastan irratti deebii bal'aa kennuu ta'a jecha. Innis maalidha jennee gaafa ilaallu, raajii qulqullicha Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kaasnee gaafa ilaallu, waa'ee kennaa Waaqayyootiif kennamu, keessumaa waa'ee asiraatii bal'inaatiin dubbata. Dubbii sagalee Waaqayyoo kana ergan dubbiseen booda gara yaada gaaffii obboleettiin keessan kaastettanii deema jechaadha. Innis maal jedha? Raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 7 gubbaa irratti, bara boolii keessan irraatii eegalee seera koo irraatii siqxaniittu, isa sin eegne, gara koottis deebi'a, anis immoo gara keessanittan deebi'a jedha Waaqayyo jiraataan. Isin garuu gara keetti kan deebinu maaliin jettaniittu, namni Waaqayyootiin ni hataayi. Isin garuu anaan na hattaniittu, asiraatii fi bakuraatiidhaan na hattanii jedha. Maaliifin Waaqayyootiin hannee asiraatii fi bakuraatii? Wantoota gurguddaa lama, asiraatiin maalidha, bakuraatiin maalidha kan jedhu jalqaba beekuu fi baruun barbaachisaadha jecha. Yeroo baay'ee waa'ee asiraatii kana, waa'ee bakuraatii kana odeeffannoo nuti qabnu wantoota garaa garaadha. Keessumaati asiraatii jechuun kurnee Waaqayyo jechuudha. Bakuraatiin immoo hangafa kennaa nuti mana Waaqayyooti kenninu jecha. Itti aanee qadaamiyaatii kan jedhu immoo jedha, hangafa kennaa. Waa sadiidha. Asiraatiin 10 keessa harka tokko, qadaamaatiin immoo dursaa, bakuraatiin immoo hangafa kennaa jecha. Walumaa gala kiristaana ta'e Waaqayyo isa gargaaree akka hojjetuuf isaaf eeyyame, bokkaa roobsee, aduun bilcheessee, qilleensa bubbee bubbiseessee, isa faca'e biqilchee fireedhaan kan qaqqabsiisu eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyoon immoo xiqqoonuu kenneetu guddaanuu kennee xiqqaanuu irraa barbaada. Tajaajila mana isaati akka itti eebbifamnu. Keessumaa asiraatii fi bakuraatii yoo kaffaluu baanne maal taana? Maalirraa immoo arganna? Faayidaan isaa maalii kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Mee maarree ji'aan kan argannu, waggaatti kan argannu, oomishnee kan argannu, qonnee kan argannu irraati, yaa Waaqayyo ati humna naa kennite, irreera jabeessite, beekumsa naa dabalteetu kanaan nageessee hojjedhee argadhe, 10 keessaa immoo harki tokko kan keeti, sagalee nan bifadhe, isaaf immoo naa eebbisi. Oolmaa keetiif kennaa naa kennitensiif deebisee kenna, kan dhuunfaa koo hin qabu jennee akkatti galateeffannu. Bakuraatii yoo jenne immoo hangafadha. Hangafa jechuun gosa beelladaa, gosa midhaanii, mindaa ta'uu danda'a, waan jalqaba fireensaa gahe. Fakkeenyaaf boqqolloo facaasnee asheetii isaa, xaafii qonnee mataa isaa, garbuu qonnee mataa isaa, dinnicha qonnee mataa isaa, yoo barbaadne dheedhii isaa qabannee gara mana Waaqayyoo geessuu dandeenya. Yoo barbaadne immoo qarshiitti jijjiirree amma mataa isaa sana fuunee kennuu dandeenya. Asiraatiin 10 keessaa tokko, 100 keessaa 10dha. Bakuraatii fi qadaamaatii immoo adda kan godhu, amma barbaanne, keessuma bakuraatii jechuun hangafadha.
hangafa kennaa waa arganne miindaarraa waan jalqaba fudhanne sana fakkeenyaaf nam tokko jalqaba yeroo hojii mootummaa eegalu miindaa fudhachuudhaaf jalqaba birrii isaa argamu sana fuudhee galcha. Bakuraatiinis akkuma kana bakuraatii jechuun immoo waan dursee jalqaba mataa horii gurgurree dhadhaa gurgurree aannan gurgurree horiin nuu ga'ee nuu dhalee kenninu qadaamaatii fi bakuraatii kan jennu wal fakkeenya guddaa qabu. Asiraatiin garuu garaagarummaan isaa 10 keessaa tokko 100 keessaa 10 waaqayyootiif na. Waaqayyoon hin nyaataa'oo hin dhugaa'oo maaliif asiraatii kaffalla jechuu danda'u namoonni baay'een. Waaqayyoon hin nyaataa'oo maaliif asiraatii bakuraatii kenninaa gaafa jennu wantoonni amma isinitti hime kun hojiin isaanii maalidha? Ibsaa mana waaqayyoo, meeshota qulqullaa'oo mana waaqayyoo, tajaajila mana waaqayyoo keessaa kan saffisiisan isaan kanadha. Amma gaaffiin naa ka'ee jiru asiraatii bakuraatii qadaamaatiif haa ta'u mana amantaa biyya abbaa keenya qofaa kenninaayi. Inni biraan mana amantaa baadiyyaatiif isa qabu dhiisnee isa hin qabne yoo kennine hoo asiraatii bakuraatii mana amantaa keenya qofaa kenninaayi. Yaanni jedhe kan qarshii asiraatiin immoo meeshaa garaagaraa binnee kennuu dandeenyaayi kan jedhe jira. Qarshiin asiraatii 10 keessaa tokko galchina waan ta'eedhaaf meeshaan ittiin binnu wanti ittiin hojjennu hin qabnu. Mana amantaa erga laanneen booda manni amantaa ilaalte rakkoo ishii itti dhaabittu malee yoo rakkoo mana amantaa immoo dursinee beeknu asiraatii otoo hin ta'in kan keenya keessaa waan gochuu qaqqabnu fuunee laachuu qabna malee qarshii asiraatiitiin hojii garaagaraa hojjechuu hiyyeessota laachuu waan biraa gochuu hin dandeenyu. Kallattumaan qabne kara mana amantaa sanaatti geessina. Qadaamaatii bakuraatii warra jennu kan ammoo meeshaa binnee galchuu dandeenya. Qarshii isaa kennuu dandeenya. Midhaan isaa, horii isaa, lukkuu, buuphaa waan akkasii kana kennuu hin dandeenya jecha. Inni biraan immoo asiraatii mana amantaa hiyyeessaaf yoo kennine yoo sooressa dhiisne. Inni kuni asiraatii bakuraatii qadaamaatii kennaa kan mana waaqayyoo kenninu. Wareega mana amantaa bakka isaa dhoofnee wareegna irratti kennaa mana waaqayyoo kenninu mana amantaa isa dhiyoo, isa fagoo, isa kan kootii, isa kan saanii kan jedhu hin qabnu. Mana amantaa koo, mana amantaa kan koo miti jennee dubbannu hin qabu. Manni amantaa tokkodha gaafa jedhamu, manni amantaa tokkodha gaafa jedhamu gamoo ishee yookiin immoo ijaarsa ishee miti kan lakkoofu. Tokkummaan mana kiristaanaa seera ishii fi heera ishii. Inni baadiyyaa jiru, inni magaalaa jiru. Inni gamoon ijaarame, inni mukaan ijaarame, inni dhoqqeen ijaarame, inni bolokkeetti ijaarame. Inni baay'ee miidhagu, inni baay'ee miidhagina. Keessa hundumatti kan galateeffamu Kiristoosidha. Kanaaf egaa isin na hattaniittu jedha. Namni kamiyyuu asiraatii bakuraatii qadaamaatii hin kaffalle hattuu ta'uusa. Seera abboola isaarra kan hin deemne ta'uusa. Asirraa baru beekuun hunda keenyarra jira jecha. Hunda keenyarra jira jecha. Inni biraa haala ergiinsa asiraatii bakuraatii kanarratti immoo bifa kamiin erguu dandeenya isa jedhuudhaaf. Inni biraan qarshiin asiraatii illee qarshii keenya keessatti makamee taa'uu malaayi yoo jedhame qarshiin asiraatii qabeenya keenya qarshii keenya walitti bukeessinee walitti qabne kaa'u hin eeyyamamu. Kana beekuun hunda keenyarra jira jechaadha. Kanaaf egaa wanti hojjechuu mallu qarshii asiraatii qobaatti keenye qabeenya keenyarra birrii keenyarra adda baasne maaliif seetanii keessumaa namoonni biyya Arabaa jirtan qarshii asiraatiif bakuraatii bakka tokko keessanii yeroo naaf mijate ergaa yoo jettanii birriin kun baay'achuu danda'a. Yoo isin bira taa'e isin gojomaasisuu danda'a. Yoo danda'ame adda baastanii kaastanii qarshii kana erguudha. Qarshii asiraatii mana kiristaanaaf ergitan immoo mana amantaa ergitanitti
nagaheen seeraa akkatti citu. Amma yeroo baay'ee rakkoon cimaan kennaa keenya keessatti qarshii erguu qofa too hin ta'in qarshiin ergame maalirra oole maaltu ittiin hojjetame isa jedhu immoo achi ga'uudhaaf nagahee moodela salaasaa kan jedhamu galiin kan ittiin guuramu muruun barbaachisaadha. Amma kana hin taanetti asiraatii qaama ta'etti nama ta'etti callisnee erguun keenya nurratti rakkoo qabaachuu fi nurratti rakkoo qabaachuu baatu iyyuu wanti eegame sun mana amantaa qaqqabuu fi ga'uu dhiisuu danda'a jecha. Kana beekne asiraatiin mana amantaa nutti dhiyaatus nutti hin dhiyaannes fagoo jirus fagoo hin jirres mana amantaa kamii kennuu dandeenya. Garuu mana amantaa dadhabaadha asiraatii kootiin immoo waan tokko tokko deeggaruun barbaada jennee yoo laalle kennuun hin danda'amaa jechaadha. Kana beekuudhaan asiraatii fi bakuraatii keenya kennuu eebbatti argachuu hattoota kan taane kanaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Dhimma asiraatii bakuraatii qadaamaatii irratti yeroo baay'ee namoonni gaaffii nutti nu gaafatu. Inni guddaan rakkoon namoota baay'ee asiraatii mana waaqayyoo kaffaluu dhiisudha. Kan nurraa eeggamu waan nurraa barbaachisu dirqama kiristaanummaa keenyaa ta'uusaa beekne isa kana raawwachuun hunda keenyarra jira jecha.